Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota jaalatamtoota YouTube chaanaal Sukkaara YouTube jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyatti yaa ta'u inni irraa madite isin hageettu isiniin jedha. Egaan warroonni YouTube chaanaalii Sukkaara faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Har'a maal qabadheetiin dhufee waan namatti toluu fi waan nama boonsuu qabadheetiin dhufee haga dhumaatti akka dhaggeeffattanii fi akka irraa bohaartanii fi akka irraa gammaddan abdii isinirraa qabaa jechuudha. Akkasuma akkuma beekamu Dr. Naafid Geetuu waa hedduu dalagee akka addunyaan beektutti aadaa ofiitii fi afaan ofii calaqqisiisee jira. Akkuma beekamu Dubaay keessatti guyyaa dheengaddaa warroonni YouTube chaanaalii yookaan Instagraamaa wayim TikTokii karaa hundaaniyyuu hordoftoota hedduu qabanii fi hordoftoota miliyoonaan lakkaawwaman miliyoona 5 miliyoona 10 haga miliyoona 300 warri qaban gara Dubaayitti affeerramaniitiin turanii isa keessatti immoo akka Itoophiyaatti Dr. Naafid affeerrameetii jira deemeetii jira afaan Oromoo akka afaan addunyaan beektuu fi akka addunyaan afaan Oromoo dhageettutti dalageetii jira. Isas immoo viidiyoo qabadhee dhufeetiin jira. Viidiyoo kanas immoo akka dhumaatti haga caqastanii fi akka dhaggeeffattan abdii isinirraa qabaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Afaan Oromoo akkuma beekamu afaan biyya hunda keessatti dubbatamu Itoophiyaa keessattuyyuu harka caaluu fi harki beekamu akka caalutti afaan Oromooti kan dubbatamaa jiru. Afaan Oromoo afaan intarnaashinaali akka ta'uu fi akka afaan Oromoo bakka hundatti dubbatamullee abdii qabna. Warroota akkanaa warroota aadaa ofii safuu ofii guddisuuf afaan ofii aadaa ofii safuu ofii beeksisuuf addunyaa kanarratti tattaafachaa jiran kana jajjabeessinee cinaa dhaabbanneetuni nutillee aadaa keenya safuu keenya eegganneetuni afaan keenya guddisuu namni tokko yeroo yuutuubii banatu bu'aa mataa isaatii fi of jijjiiruuf malee uummataaf miti sabaaf miti jedhannoo garuu akkas miti mee warroota kana akka ilaaltanitti aadaa ofii guddisuuf safuu ofii guddisuuf carraa Oromoon argate kana Itoophiyaa tanatti argata ture jarri Itoophiyaa faarsan kun immoo osoo deemanii Itoophiyaa tana faarsanii Itoophiyaa tana calaqqisiisanii galanii jechuudha. Kanaafiyyuu mee viidiyoo kana haga dhumaatti dhaggeeffadhaa akka isinitti tolu immoo abdii isinirraa qabaa isiniin jedha. Afaan kun afaan Oromoo akkam fayyuma jechuudhaan nagaa gaafatanii yookaan dubbataniitii jiranii warroonni laanguweejii biraa danda'an Ingiliffas ta'ee afaan biraas ta'ee akkam fayyuma jedhanii tolii gaafa dubbatan afaan Oromoo afaan aadaa ofii addunyaa kanarratti dhaga'uu fi bakka guddaatti arguun hedduu kan nama gammachiisa namatti tola. Kanaafiyyuu warroota aadaa fi safuu ofii guddisaa jiran kana warroota Oromoo ol qabaa jiran kana qabsoo jechuun qabsoo tokko bichaa miti qabsoo waraanaa qofa miti qabsoon kunis qabsoo tokko maaliif aadaa ofiitii fi afaan ofii addunyaa irratti beeksisuun qabsoo tokko jechuudha. Kanaafiyyuu kunis qabsoo guddaadha qabsoo Akam Fayuma. Akam Fayuma, Ethiopia, we're coming for you. Akam Fayuma, Ethiopia, we love you. Akam Fayuma. Yeah, we love you. We love you, Ethiopia. Thank you. Akam Obolesa. Okay, Akam Obulete too. We can't forget our female friends. Akam Obulete. Namoota gordoftoota hedduu qaban kan asitti argame addunyaarra gammada walaanaa wajjin lama taane Itoophiyaa bakka buunee ofii keenya dorgomnee jechuudha. Nuti immoo akkasiin Oromiyaa beeksisaa Oromiyaa eenyummaa keenyaan argamaa jiru jechuudha. Akkam how are you? How are you? Akam. Thank you. Bakka kana fitadhe bakka disa. Social media creators fi walgahii yaa'ii idil addunyaadha. Akka addunyaatti social media irratti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok namoota hordoftoota hedduu qaban kan asitti argame addunyaarra. Gammada walaanaa wajjin lama taane Itoophiyaa bakka buunee ofii keenya dorgomnee jechuudha. Nuti immoo akkasiin Oromiyaa beeksisaa Oromiyaa eenyummaa keenyaan argamaa jiru jechuudha. Say akkam to them. Akkam. Say akkam. Akkam. Yeah. Akam Fayuma. Akam Fayuma, Ethiopia. Akkuma biyyattiitti nuti dhufee jira. Namoota social media irratti influence guddaa gochuu danda'an jedhamnee jechuudha. So gallee as jirra.
asirra jechuudha. Namoota beekamoo sooshaal miidiyaa Instaagiraamii, yuutuubaroota gurguddaa miliyoona fuulduroftoota guddaa qaban baay'ee isaanii akkuma argitanii soo heeruyaa asirra. Hundi isaanii akkuma argitan jechuudha akka addunyaatti fuulduroftoota hedduu qaban kan asitti argame addunyaarra gammada